Jirtu faamilee kee beekumsaalee bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha kunoo annagaa koo haaluma argaa jirtan kanaan deebi'ee dhufeetiin jira. Maal qabattee dhuftee jechuun keessa waan oolu natti hin fakkaatu. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtanii oolmaa koo guyyaa irraatii wal qabsiisee waan muraasa waan xiqqoo taateef iddoo daqiiqaa 10 hin caalle irratti keessattuu qimamoota madaamii fi barumsa ta'a fakkeenya taateen wanta akkasii kun namni akkamitti jira kan jedhuun walitti qabee isiniif fidee dhufee jechuudha. Haga dhumaatti na wajjin turaa isiniin ja'a. Akkasumallee warri mana kanaaf haaraa taatanii akkuma maleeffatamee baay'ee akkana jajjabeessaa jirtanii yaadni keessan wanti hundumaatti warri na wajjin jirtanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa jecha ammas immoo wanna barsiiftanii akkanarraa nan bifanne narraan qusanne aga viidiyoon kun xumuramutti bakka tokkoyyuu akka hin dhibneen isiniin ja'a. Viidiyoo laayikii tokkoon irraanfateena. Kunoo haali margaa jirtanii amma kana silaa guyyaa guyyaatti kan hojjechaa oolu kana jedhamee himamuu danda'u garuu keessaati. Dhuma irratti maal akkan hojjedhee gara yeroon gara kootti deebi'u immoo isaa maal akkan hojjedhu isinii qabadheen dhufee jechuudha. Kunoo haali margaa jirtanii amma kana caammaa miicuutti jira. Akkuma koo mana keessaa ijoolleen caammaa miici jedhanii sirrakkisan yoo jiraatanii fala kanatti illee fayyadama. Kan kanarraa hafe immoo waan beektanii yeroo akkas gootee caammaa miicuumsiisu salphataa kannaan jettanii yoo jiraate waan beektan irraa akkasiin qodan shakkiin qabu. Ani garuu saamunaa bakka tokkotti bishaaniin ergan baxabbatee haala kanaan gaditti naqeen buruushiidhaan immoo irraa suufa harkatti giloofisii uffachuu waanuma jiru. Bakki kanatti waanan jechuu barbaadu nama wayiitu akkamitti kaalsii fi caammaa miicuu isaan maaliif hin miiccatanii waan akkas akkasiis hin miicuusinii kan jedhu namni wayii natti dubbatee ture jechuudha. Inna kanaa miti kan kanaan oliyyuu waan baay'ee isa hojjenna nuti qimamoonni madaamii hojiin argamu malee fayyaan jiraannaani wanti haphee ta'e namatti qabatu yookaan immoo isaa hojiin hin falatamu hojiin kamuu hojiidha. Saantimna argamtu malee waanuma kamuyyuu ta'e rakkoon qabu caammaa namaa miicuu kaalsii namaa miicuu maalii namaa miicuu andarweerii namaa miicuu wanti jedhamu waan akkasii kuni injiru siniin jechuu barbaadeen inni kan biraan immoo isaa akka kana fa'aa ta'aniitu nuti kan saantima keenya fidannu jechuudha. Yookaan birrii kan argamtu haala kanaaf haatiin dafqa namaa corii namaa caammaa namaa kaalsii namaa wanta bakka dhalli namaa akkamittiin waan akkas akkasii kana abbumatu fi hojjetata malee akkamitti namni biraan namaaf hojjeta waan jedhamu wayii namoota tokko biratti ilaalcha akkasiin jiranatti fakkaate. Haa ta'u malee nuti immoo gaafa mana namaa keessa jirrutti waanuma isaan nutti kennidha kan nuti hojjenni saantima keenya argachaa jirru jechuudha. Galanni waaqaan badiini. Kun akkuma argaa jirtanii inni caammaan inni diimaa gurraacha jedhama. Kun immoo isa keessa isaatti bishaan hin naqinaan jedhaniiru. Maaliif isa keessatti bishaan nam'u miti garuu inxiraa miti maal akka ta'e hin beeku. Ani ergan jalqabeetii maaksii yaadadhee jechuudha afaanitti godhachuu fi garuu maa gochuu hin dandeenye xiqqoorraa miidhannaa salphaate. Kun egaa haala margaa jirtan kanaatiin buruushiidhaan yoo sooftanii caammaan miicuunsaa isinitti salphata. Akkasumallee bishaanii fi saamunaa bakka tokkotti baxabbaxuudhaan yoo zabazaaftanii haala kanaan miicaan baay'ee salphaadheedha yaada. Isinis immoo waan beektan irraatii na gorsaa isiniin caaqimamoo jechuudha. Amma kana waan hundumaa fixee masaraasaa miicaan jira jechuudha. Kunoo masaraasaa miicaan jira. Asuma cinattis immoo isaa wayyaas na miicaa jira. Bakka itti jiru bakka itti wayyaa miicuu waan ta'eef wayyaallee miicaan jira. Kunoo amma kana xumuree fixee kun immoo maayinni saqqiidha. Saqqii jechuudha. Saqqiin kun adii waan ta'eef ni xuraa yerootti akkuma argitan caammaa qofaatti miice saqqii qofaatti miicammoo booda akka waanaan hin jenne isinis kun immoo saqqiidha. Saqqiin kun mana kana keessaa mucaan tokko poolisiidha. Saqqiin kun kan poolisiiti baay'ee wayi. Poolisii barachaa jira. Otuma baratu immoo otuma hojjetuuti barachaa jira jechuudha. Hin xumurre xumura irratti dhumni isaa poolisii jechuudha akkasii. Kanaaf saqqiin adii waan ta'eef torbanitti haala kanaatiin miicaa jechuudha. Saqqii kanallee zafazafee bishaan keessa turseen turii saamunaatiin amma kan oromiicu baay'ee na salphatee jechuudha. Kun egaa akkuma argaa jirtanii miicee xumureetiin jira. Hojii kana jechuun namoota keenya tokko biratti warra biyyaa jechuudha. Hojii ciqaasisaa akkamitti kana hojjettaa akkamitti sana goota namni namaan jedhan hin jiru hin jedhamu.
garuu haa ta'u hojii haa ta'u malee hojii filachuu hojii tuffachuun gaarii miti dheetii yaada garuu akkas taanee kanaaf kan kanaa gadi hojjenneetu kan nuti saantima argachaa jirru namni biyya namaa keessatti biyya alaa jirti miti namaan jedha kunoo akkuma argaatanii wayyaallee miicaan jira siniin jedheera kunoo amma kana caamolii kun miicee xumuriitiin jira dhumarratti yeroo gogeetti maasaraasaatti deebisee sirreesseetiin bakkatti deebisa boruushii kanatti fayyadamaa siniin jechuu barbaada akka gochanii isa booda galgala erga hojii xumuree maal godhee booda galgala baay'ee hojiirra abbachaa dadhaba waan hin ooluu fi yeroo baay'ee deddeebii isinitti dubbadheen ture miilli koo baay'ee na dhukkuba jallisaa baay'ee na guba kanaaf yeroo rafu boqonnaa naan kennu kanaaf maal gochuun qaba ashaboo fi waayit vingarii yookaan kalisa jedhamu sana isaa fi bishaan ho'aa saamunaa walitti dabaleen haala kanaatiin miila koo na zafazafaa jechuudha gaafa darbii waan akkasii kan na mudatu guyyaa hojiin natti baay'atee dhaabbachaa oolu jallisaa baay'ee tokko na guba yeroo rafullee boqonnaa naan kennu jechuudha isa booda akkuma isiniin jedhe ashaboo fi waayit vingar yookaan kal biyya keenya keessatti acheettuudha masatti zafazafee miilli koo jalatti akkasii zafazafamee jira irra keessatti immoo mataan lukkuu yookaan adurree bishaan keessa buutee natti ta'ee jira qibaatii kanarraa deebii hojjetadheen jiranni dura na jalaa dhume akkasumallee namni wayii narraa qojjate har'a immoo qodaa guddaatti deebisee hojjedheetiin jira kun haaluma argaatanii maal akkan gochuuf deemu sirriitti ilaala wayyoo kan sirbanii farsoo nangalaatii jedhan bishaanitti gadi naqeen olee avukaadoo lamaa fi muuzii tokko litti daakeen fidee jechuudha amma kun gara kilaasiikoo naannoo kilaasiikooti namni na waamuun jiru halkanii godinyaa kun na cinaa irtinatti dubbachaa jirti isa booda muuzii tokkoo fi avukaadoo lama litti daakkadhee fooqitti fudhadhee ol bahee qibaatii kokkumanis siniin jedhee qopheeffadhee lafa kaawwadhaanii yeroo rakkoo akkasii yeroo dadhabuuf dafii kan na qaqqabisa kana qibaatii kan akkamittiin akka hojjetamu isinitti himuun ture bachuudha gurraacha jinjibila roosmarii fi qullubbii adii of keessaa qaba baay'ee gaarii kan ta'e kanaan dura isinitti himee itti fayyadamaa isin ture warri itti fayyadamtanii faayidaa isaa argitanillee hedduun keessan koomentiirratti warri natti himtan jirtu keessaanillee jechuudha so erga avukaadoo fi muuzii kushinaatti daakee fooqitti ol fudhadhee ol bahee immoo ooyilichatti dabaladhee jechuudha kun haala kana wal sochoosaa jira ammallee na wajjin jirtu yoo ta'e malee kan gochuuf deemu isiniif gaaffii taa'ee yaadu garuu inni guddaan viidiyoo akka xumuraatti ilaaluun keessan baay'ee isin fayyada isinumaanii jechuudha amma kana walitti rukutaa yookiin walitti sochoosaa jira taa'an jira akkuma argitan jala miila bishaan keessa gashee jira bishaan keessatti zafazafamee jira maaliifi baay'ee gaariidha waan nama isiniin jedhee fi akkasitti saamunaa fi waayit vingarii sana waayit vingariin biyya keenya keessatti acheettoo jedhamanii jira jechuudha biyya keenya acheettoo jedhama isaa fi ashaboo saamunaa bishaan ho'aa walitti naqxanii miila keessa miilallee ni qulqulleessa baay'ee bareecha kan kanarraa fi immoo yeroo lukti isin dadhabu baay'ee gaarii jechuudha wanti sun kanaaf yerootti itti fayyadama kunoo haala margaa jirtanii nama kana rifeensi koo basutti jedhee jira guyyaan isaas guyyaan itti miicu waan ta'eef kunoo haala kanaatiin jechuudha an dadhabe jedhee wanti isa bira darbu hin jiru wantan amaleeffadhee laayifii koo keessatti yookaan jireenya koo keessatti wantan gochuuf amaleeffadhee karaa naan danda'amin akka naata saaqamu yaalii godha malee dadhabee dheesii darbuu hin barbaadu maaliif har'a yoo tokko jedhe bor lamaadha akkasumarraan wanta biraatu nutti deema waan ta'eef isa kanaaf badaa bakka hin kennu isinillee caccabaadha isiniin jechuufi waan akkasii gochuu kana yaalaa isiniin jechuufi erga hojii keessan irraatii baatanii booda nama wajjin haasa'uu sooshaal miidiyaa namaa jala naanna'uu yoo ta'e bakka isin fayyadu bakka barumsa isinii ta'uu yoo ta'e malee gaarii miti isiniin jechuufi amma namni bilbilee na barbaadu jiraachuu danda'a maatii faana obboleettii faana yeroo itti haasa'u ta'uu danda'a isa kana boodatti hin dabarsaanii maaliifi naan ta'u waan ta'eef hojii koo sagantaa qabsiisee waan itti deemuufi kun egaa haala margaa jirtanii nama kana rifeensa kootti dibaa jira jechuudha maayinni avukaadoo fi muuzii akkasumallee qibaatiin hojjetadhee qibaatii jinjibilaa qullubbii adii habashuuda gurraachaa fi roosmarii akkasumallee kokonaatii walitti hojjedhee qibaatiin sun waa kana hidhee isinitti himuu hin danda'u maaliif akka fayyadu faayidaan isaa tokko bichaan miti dheerina rifeensa keenya akka saffisuu kan buqqa'u daangessuuf fuulduraan kan dhumee kan haphatee fi kanneen kana fakkaatanii ati yerootti kennitee rifeensa kee tiriitimentii gahaa kenni sirriitti dhaggeeffadhu malee isaa wanti sirroon hin jiru siin jechuu barbaadeenii kanaaf warreen ciccitaa maal ta'a ittaan guutummaa guutuutti isa kanaaf furmaata guddaa kan of keessaa qabu jechuudha viidiyoo koo guutuutti kan hordoftan ta'e baay'ee isin fayyada
kunoo ka haaluma argaa jirtan kanaan amma kana xumureetii jira jechuudha. Gamaanis gamasiinis kunoo argitanii feestaalitti ittiin jira. Hagi xumura haga miicutti isinitti agarsiisu maaliif viidiyoonis ni dheerata. Anattis dheeratee akkanan salachaanii akkanan dadhabsiisni isinillee akkan inni uffisiisni viidiyoo daqiiqaa 10 qofaatii isiniin jedha. Biddeenaafis beekanii ittoofis beekuu jedhamu beektamati akkasii. Ali margaartanii feestaalitti xumureetiin jira. Sabooda irratti shaashiitti dabala. Daqiiqaa murtaa'aa ta'eef irratti tursee booda dhumarratti ofirraatii miicaa jechuudha. Ofirraatii miicaa yeroo miicullee viidiyoo hin waraabu maaliif akkamittiin akka miicuu baay'ee isaa shaampoon koo dibanni koo maal akka ta'e baay'ee isaa ni jiras keessa waan ta'eef warri haaraa taatanii dhuftan gadi buutanii tokkottanii hordofuu dandeessu. Wanti itti fayyadamu hundi ofii koo waan itti fayyadamu ija keessan dura waan addabaabayii irratti waan ta'eef wanti nama sodaachisu tokko hin jiru. Keemikaala garaagaraa irratti bilisa kan ta'ee fi akkasumallee faayidaa guddaa kan qabu jechuudha. Kun haaluma argaartan kanaan miillas keessa jira. Miillis ni xumurama. Viidiyoo akkuma isiniin jedhe shoortikaat godhee gaggabaabsee jira. Dhumarratti miicee ergan xumuree kunoo haala kana fakkaataa isiniin jedha. Baay'ee namatti tola, baay'ee bareeda, baay'ee lallaafa. Kana isiniin ja'a viidiyoon kwaadhaa kana fakkaataa irraa barachuu ni jaallattu. Anis otoon akkas godhee maal ta'a, otoo yaalii maal ta'a kan jedhu yaadni akkasii fedhiin akkasii isin keessa buleedheetuma nabdii qaba. Kanan isiniin ja'a viidiyoo biraatiin hagan deebi'ee dhufutti isa kana laayikii, sheerii, sabiskiraayib gochuudhaan gaaffii yoo qabaattan kun argitanii akkamitti akka lallaafee jiru jechuudha. Baay'ee namatti tola. Yaala mokkoraatii ilaalaa isiniin jedha. Wanta mana keessatti hojjetachuu dandeessanidha. Akkasumallee suuqirraallee waan akkasii bitachuudhaaf saantiima xiqqoodha waan ta'eef inni guddaa yaalii qabaachuudha malee fedhii qabaachuudha malee wanta hundumtuu baay'ee salphaadha. Fagootti ilaalanii sodaachuurraa itti deemanii wanti sun garamitti akka deemu maal akka ta'e adda baafachuu barumaafuu maal waanuma kamiyyuu yoo ta'e yaaluun baay'ee bareedaa isiniin jedha. Kunoo xiyyoon isaallee haala kanaatiin lallaafeetu jira jechuudha. Gammaatti yeroo keessan aarsaa gootanii waan wajjin turtaniif akkasuma mana kanaaf haaraa taatanii faamilii maamila maatii ta'aatee jirtanii baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin ja'a. Jaalalliif kabajniin ani isinii qabu akkuma isinuu beektanii baay'ee olaanaaf guddaa. Viidiyoo laayikii gochuu keessan inni irraanfatiinaa isiniin ja'a. Haga sittuu bakka jirtanitti nagaa fayyaanaa ta'a isiniin ja'a. Dibata xiqqoo isheerraa isinitti agarsiisa.